بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي أيها المسلمون أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا أبلي وانكياف أبلي توانكي بك جرتن شفتي نجياف رحمتا بركة ربي سن الرهاجراتو همو بقوية حرات ربي نسنجه وصون جدو إن شاء الله. guyyaa har'aa haga takka waan muhimma taate ammoo waan nu fayyadu duniyaa keenyaaf akhiraa keenyaaf waan itti gala keenya nu fayyadu galaa nuu tahu waa xiqqishu wal yaadachiisna. Anallee isinillee nama dhagahee dalagaarra oolchu rabbi nuu haa godhu. Hayyee kutaa 35ffaa darsii barataa jirrurraa sila seenaa rasuulaa haga takka xiqqishu wal yaadachiisneerra ammoo seenaan rasuulaa haggaan hedduu bal'aadha. Hedduu taariikhni akka lafa kaa'etti hedduu bal'aadha. Haga guyyaa biyya duniyaa kanarra kaanutti seenaan isaanii hin dhumu. Itti deddeebinee wal yaadachiisna. Ammoo waa'ee isaan nu ajajanirraa waan isaan nu organirraa waa hedduu wal yaadachiisna hammuma dandeenyu. wal yaadachiisuun gaariidha. Yaa obboleewwan kiyyaaf obboleettoowwan kiyyaa har'a guyyaa har'aa wanni wal yaadachiisnu mee islaamuma jechuun maal jechuudha? Islaamummaan kun maaluma jechuudha? Islaama jechuun maa huwa al-islaam? Islaama jechuun maal jechuudha? Al-islaamu afaan arabaatiin al-istislaamu lillah بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما كان جتشوني دندنيا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. كان له إسلام جتشون. ما هو الإسلام؟ يو جئنم نقافته. الإسلام هو الاستسلام لله. إسلام جتشون أوف كنو جتشون لبو كينيا يادا كينيا أمنتي كينيا أمنتي واني غبرو يوكي بتمو في قبنو اتي أمنو قبنو أمنتين إسلام ماذا ربي في الاستسلام لله. ربي في أوف كنو جتشون مالين بالتوحيد إسا توكي تشومسون وانا فيدا جيرونا مننا فيدا بي دنيا كان الرت اقلين فيدا كوننا فيدا فيرنا فيدا أبان فيدا هادنا فيدا أنبياء فيدا ملائكة فيدا نمتنا فيدا جدنين فيدا لغان فيدا مكان فيدا بشانتنا فيدا ما وننما ميدوس wanni nama guddisus nama xiqqeessus nama kennus nama dhorgatus wanni uumus tokkicha rabbii keenya malee ilaahii tokko malee ilaahiin biraa kan jirretti rabbii keenya of kennuun islaama nama jechisiisaan bara tawhidaan wal inqiyaadu lahu bittaa'a jechuun immoo isaaf ajajamu waan inni ajaje jala waan inni nu ammare jala buluu waan irraan udorge jala dorgomuu distoora qur'aana keenya jala buluu. Distoor qur'aanuma jechuun jecha rabbiitiim ergaanni nuu dabarseem egaa akka seerattiin buluu qabnu rabbiin nuu ergeem biyya duniyaa kanarratti ilmi namaa biyya biyyatti seera qabaa, haala mootummaan seera qabaa, gandig seera qabaa, seera bultumaattiin bulamu qaba miti. Rabbiin immoo seera caalu rabbiin lafa nuu kaa'ee jira. Seera isaatiin yoo deemne wallahi duniyaan keenya hin tolti, wallahi akhiraan keenya hin tolti, qabriin keenya hin tolti. Yaa ummata al-islaam seera rabbiin nuu kennisan irratti diriiraa ta'e san irra yoo deemne rabbiin karaa isaa irratti nama deemnu nuu haa godhu. Ammoo islaamummaan wal baraa'atu mina shirki jedhe. Shirkii irraa fagaachuu. Baraa'a jechuun qulqullaa'uu maalirraa? Shirkii jechuun rabbiin bira waa qabu egeleen na fayyada
sheegan na fayyada, mukan na fayyada, qabriin na fayyada, namatu na fayyada, ebeluun na fayyada, kanat mukatu na fayyada, bishaantu na fayyada, samiin na fayyada, dachiin na fayyada, malaa'ikootan na fayyada, hammoo nabiyyootan na fayyada. Kun cuftisa shirki. Namni na fayyada jechuu faayidaa fi ammoo namiidha jechuu of keessa rabbiin male kan nam takka nama miidhuudha. Biyya duniyaa irratti namni wal miidhu yoo rabbiin sila qaddaree fi hin miidhamta jedhe malee hin miidhamuun bar. Yoo rabbiin sila hin fayyadamta jedhee fayyadamii jedhee nama waan katabee jedhe sun yoo nu qaqqabe malee faayidaan sun sin argannuun bar. Kanaaf tokkichummaa rabbii jabeessuu qabnaa. Namatti amanuu hin qabnu, waa gabbaruu hin qabnu, waan rabbiin malee jiru dhoksinee gabbaruu hin qabnu, ifa baasniis gabbaruu hin qabnu. Kan gabbaramuu tokko rabbii tokkicha. Yaa ummatal islaam, yaa obbaleewwan kiyyaa, obbaleettowwan kiyyaa sa'aa kanaa ikaastanii namni kana dhageessanii waan rabbiin malee jiru akkan gabbarre. Wanni akkasii kun naman fayyadu duniyaa keenya akhiraa keenya balleessa. Akkaan waan akkasiirraa qulqullaahuu qabna. Shirkiirraa qulqullaahuu qabna. Wal baraa'atu min ahli. Qulqullaahu shirkiirraa qulqulloofne hammas immoo warra kunuu gabbaraa jiru rabbiin malee jiranu. Waan hin taane waan nama rabbiin malee waan jiru rabbii godhanii warra qabatanii jiran sanarraa immoo qulqullaahu jararraas fagaachuu. Waan jarri karaa amantiitiin nama wajjin jiraachuu waliin jiraachuun maalinni jireenyi waliin jiraatamuu fi karaa aqiidaa keenya gabbarsuu keessa amantiidhaan wanni gabbaramuu malee rabbii tokkicha malee hin jiru. Khaaliqa samaawaati wal ardii malee hin jiru. Kanaaf rabbii keenya haa gabbarru, karaa rabbiitti haa deebinu. Rabbiin malee kan nama fayyadu hin jiru, kan nama miidhu hin jiru, kan namaa kennu hin jiru, kan nama dhorgatu hin jiru. Inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam. Amantii keessa amantiin jaallatamaan rabbiin biratti amantii islaama malee hin jiru jedhe rabbiin. Nuyi miti suuratu Ali Imraan lakkoofsa 19 irratti ilaala. Ammoo suuratu Ali Imraan lakkoofsa 85 irratti maal jedhe? Waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu. Amantii islaamaa malee namni amantii biraa barbaade jedhe rabbiin isarraa hin qeebalu jedhe. Isarraa hin qeebalamu jedhe. Falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khaasiriin jedhe. Warra hongaa horraa warra khasaarame irraa kan ta'u eenyu? Nama rabbiin malee dhiisee amantii waan rabbiin malee nama fayyadne dhaqee nama isaaf salaatu sagaduu rabbiin malee na fayyada na ajjeesa na kenna na dhorgata jedhee akka amantiitti lubbuu isaa keessa kan qabatee jiru sun shirkiidha. Irraa hafagaannu rabbiin aqiidaa keenya nuufa tolchuu, khitaama keenya nuufa tolchuu. إيجا جرو دنيا آخرة ربي نوفتولشو. هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.